جيجس لا نمني نما موسوسا أفان قبضني تبتسني أجندة بربادة ونتاجر تاني أمان تنا لين تدرب مامي لين تدرب مامي وردا تدرب مامي جا يروس لا نمني نما درب وفان قبضني تبتسني تي هنگ قربان مو أيضا أمتا كمات أمتا ورمو والله بر اسم دكتور اسمي وجه جرات منا بانتان بدين صلاتي وجه جرات شوية بر اسم ورمو بقى كمت دينا بقى كمت دينا دروتي مكا والقدسنا والنسي جادا بقى خنما يجو يعني كيسا أكمتي والقدسنا أكمتي ركبلو تيس والبرد هبنا أكمل رورو ودرات أبسنا أكمت دينا الرا دينا دروتي أكمتي متى والقمنا ملي دينا درو أكمل متى والقمنا نسنجر أبدا من جد ميحانو بلسوم مينو بلسوم ميها ورمو يسنو بلسوم على قنا مي بلسوم مامي تيسي مججيرا مامي والله مججيرا متا نسن بلسوم تا ما حمل يكنا والقبصو فيتا ما في حمل ولكتنكون إسرين كن لميدا إسرين كن إيا ما وبكرك وفضلو والبران دابن ما حمل ولكتنكت والتقو بربادة والله باجي نما جايبدن يرسن رمو بقوا باجي نما جايبدن إن قداس توقف كتشكا واتنونينا أتكسن موانت وصي سرفتني أما سوار دهرنا هيا أما تيس تونان لالجامي إن شاء الله أما سديما جرتي تا جارتي خبير بنا إسي لالما تيس تنافي داجتشو بقى أما أكمو موردان جتوفنا غصو والقودو مدي بقى أكمو غصاتي والموسسو أما مين مستورة غرتي جارتي خبير بنا نافي إسي يزديم الجرا خسيتي لعلم يماسي مدتشو أما وردا كان موسستان موسسيفتان دي بيسي انتلتاني موسسيفتان ها تبطو كتشو تبطي ليتشو إذن وردا لما تبطي ويران تبطو كتشو سلاميران تبطي لي موسسيفتان ما له فايدان تيسان ميكم تيسني وجراتي دنديا ورمو ميكم أكم باخي سنة راتامي أكتر مكايسني تام فيتاني سن ها أمتا هريبة أمتا بتا هريبة رانكان خير إن شاء الله نمني أكمت أرومو بلودن أرومو دمني أرومو كبيات لفها مارا ممتون دمني تانا برا أكمل موامة با أكمل الدين وردان وريتي فين في وما تشغل مبين وردان سيرنا جرتي وري وردان أرسلون دينو لا مالي جنا وردان خانة سير ركب ديو بريدنا سير ركب ديو وفتا يصير وفتة كاما ركب ديو ما تشغل مبين يو جبنا سير ركب ديو دبا يصير ركب ديو ما تشغل مبين وهون دانو سنجالتي جرتي سندرو تركب فتة جرتي نتولين وردان أرسلون دينو يسي بنافتن إنتل كوكوري كدرا ما تشغل مبين أتو وجهك جرتي فكاتا ما تشغل مبين وردان أرلي برولي سير جرتي تكتين ولا مجلتي يا وردان تيا أفانا خايدو إن الرئيس كاميرا ما تشغل مبين كدرتي jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatiitti akka nu hordoftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo nani irra qabadhee isiniif dhiyaadhe egaa geemii kaleessa taphatame kan waldan taphatte irratti warri soddaa mo'achuudhaan mo'atamteeti kan jirtu geemii taphatte irratti mo'atamuu waanuma jiru kuni mo'achuu fi mo'atamuu kana lamaan keessaa filannoon tokko akka jiru beekaniiti kan geemii taphannaa eegalan jechuudha. Haa ta'u malee geemiin kuni ergaa beellamni geemii kanaa qabamee turee jira. Namni hunduu hin beeka. Namni baay'een garuu beeksisallee hin hojjennee fi namoonni tokko garuu kan beeksisa hojjetanis jira. Guutumaan guutuutti feemasoonni Oromoo hin beekan jechuu miti. Egaa ana kana ajaa'iba jechuudha. Erguma namni jechuudha erguma ijoolleen keessan mo'atamtee ka'anii yeroo qabxiin kennamaa jiru ilaaltanii yeroo geemiin taphachaa jiru hin ilaaltanii leenca bitachuu makiinaa deemtu bitachuun kaardii bittanii jijjiirrachuudha. Eenyumtuu taphni guyyaa kana akka jiru beekaa qophaa'ee eeggachuu qaba. Maaliif of eeggachuudhaan of eeggachuudhaaf qopheeffatee lafa godhuu qaba. Kennuu baatullee qophaa'ee taa'uu qaba jechuudha. Erga taphni xumuramee boodatti
beellama qabaa tapha lammaffaa haa taphattu ani leencaan bitadhee qophaa'ee ta'a kan jettan kun soba waliin sobina. Tana dura jechuudha ganni yeroo akkasitti mo'amtee tapha qabaa fi beellama qabaa fidha ani har'a aduu sanan qarqara jedhe Mubaarak. Tapha hedduutu akkanatti jedhamee ushshidhame kanaafuu jechuudha taphni kun akka jiru hin beekta mo'achuu fi mo'atamuunis waanuma jiru eega hin moosifne jettanii waan kennuu barbaadan qopheeffatanii yeroo inni mucichi namichi mo'achuu ka'e san qabxii namichaa laaltanii mo'achiisuu yoo barbaadan yeroo san kennuufi dandeessanii yoo ishiin immoo jitu kan qabxee baay'eedhaan dursiisu ta'e hambifachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu jechuudha erguma ijoolleen keessan mo'atamtee taphichi warri soddaa caffaranitti as deebitanii beellama qaba as deebitanii akkas goona kan jettan kun no never ever waa fokkisaa. Yeroo sanitti qarqaaruu qabdan. Waan tokko waanuma darbe hojjettanii waanuma darbe tokko irratti dhuftanii ganaa akka haaraatitti hin godhina. Dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba. Bineensa dabree sareen duttee san hin ta'ina. Jedha Oromoo Joomamaa koo egaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Intalli tuni Itoophiyaa keessa teesse wantoota baay'eetu irraa baratamaa dhugaa dubartii cimtuudha keessattuu ijoolleen Harargee moojitu. Hanishii faana hanga tokko dhaabbate ibsaa qofaa sooriidha. Ibsaa qofaa makiinis intala Harargeeti tunis intala Harargeeti yeroo tokko ijoolleen ganda tokko sababa isaa hin beeknu maaliif waliif yaadanii akkuma fe'illee haa ta'u wal jajjabeessuun dirqama jechuudha. Kanaaf homaa miti kana boodatti wanta akkana akka isinitti hin barre waan darbe tokko dabarsitanii kaatanii akkasitti hojjenna hin jedhina. Kanuma dhufu sana itti qophaa'ati isumarratti yoo dandeessan humna keessanii oloo ta'e homaa gochuun hin danda'amu. Garuu jechuudha dhuunfaa fi masoonni Oromoo kumaatama rakkoo taa'u ijoolleen Oromoo mo'atamtee erga ijoolleen Oromoo mo'atamtee boodatti dhuftanii ani torban dhufutti leencaan qopheeffadhaan torban dhufutti makiinaa deemtuun bitadha taa'amni beellamaa haa qabamu. Eenyu wajjin taphatti? Guyyuma guyyaadhaan tapha beellamaa qabattee tapha beellamaa beeksifachaa oolte maal jechuudha? Dhugaa baay'ee sheema baay'ee nama gaddisiisa.